Daawwachaa jirtan qophii keenya dhangaati. Oduu dhangaas gaara kan isinitti immoo anumadha. Kiliipii fi siidiin weellisaa Ibroo Ibsaa tibbana aanaa booset magaalaa Booleetti eebbifameera. Sirna kana Abdii Gadaatu hordofee. Weellisaa Ibroo Ibsaa maqaa sirbasaa Ibroo Karrayyuu jedhamuun beekamu kiliipii fi CD isaa tokkoffaa shan jedhu aanaa boosatti iddoo dhaloota isaa magaalaa Booleetti haala ho'aa ta'een eebbisiiseera. Weellisaa Ibroo Ibsaa sirboota Karrayyuu fi Nindeema walloon beekama. Albamii fi CD isaa jalqabaa kanas yoo eebbisiisu sirna eebbaa kanarratti aartistoonni bebbeekamoon akka Tsaggaayee Daandanaa, Falmataa Roorroo, Abdusalaam Haajii fi weellistoonni dargaggootaa baay'een achitti argamuun uummata wallee garaagaraatiin bohaarsaa dabarsaniiru. Namni Oromoo naa kadhateen fayyee guyyaa jalqabaa asitti hojjechuu kiyyaaf. Jiraattonni magaalaa Boolee fi hawaasni baadiyyaa naannawa Booleetis sirna eebbaa kanarratti haala addaatiin hirmaachuun gammachuu aartist Ibroo waliin qooddataniiru. Kitaabni mata dureen isaa Giphee Dhugumaa jedhu barreessaa Tufaa Wadaajoon barreeffamee tibbana eebbifameera. Mahammad Fantaallee sirna kana hordofeera. Kitaaba asoosama gabaabaa fi walaloo kan ta'e kitaabni kun qeeqaf quuqaa jiruuf jireenya uummata Oromoo kan mul'isudha. Odeeffannoon kitaaba kanaa argaa dhageettii barreessa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, dhimmoota ijoo kitaabni Giphee Dhugumaa jedhamu kun irratti xiyyeeffate keessaa dhimmoonni hawaasummaa, siyaasaa fi diinagdee isaan muraasa. Barreessaan kitaaba kanaa obbo Tufaa Wadaajoo kana duras diraamaa raadiyoo Furmaata Abdii Jireenyaa kanneen jedhamanis hojjetee gurra dhaggeeffattootaan gaheera. Yuunivarsiitii Rift Valley, Yuunivarsiitii Washington and Delhi jedhamu waliin hojjechuuf mari'ateera. Ayyaana Cimdeessaa dabalata qaba. Yuunivarsiitiin Rift Valley dhaabbata barnoota olaanaa Ameerikaa Washington and Delhi Yuunivarsiitii jedhamee waamamu waliin hojjechuuf tibba kana Virginia Lexingtonitti mari'ateera. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Yuunivarsiitii Rift Valley obbo Dinquu Dayyaasaa Pirezidaantii itti aanaa Washington and Lee University Dr. Daniel Wubai fi Profeesara siyaasaa fi seeraa Yuunivarsiitichaa Profeesar Mark Rashin simatamaniiru. Washington and Lee Universityin dhaabbata barnoota olaanaa uummataa umurii waggaa 170 qabudha. Kaayyoon marii kanaas karaa yuunivarsiitiiwwan kunniin lamaan waliin hojjechuu danda'aniif kallattii kaa'udha. Fedhii fi dandeettii isaanii addaan baasuun walitti dhufeenya isaanii gama barnootaa, qorannoo, ijaarsa dandeettii fi iskoolarshippiin cimsanii hojjechuufidha. Dr. Daniel yuunivarsiitiin isaanii yuunivarsiitii Rift Valley waliin hojjechuuf carraa argachuun kan isaan gammachiise ta'uu fi hojiilee barnootaa fi qorannoo yuunivarsiitii Rift Valley daawwachuuf bara faranjoota 2016tti jila tokko dursuun gara Itoophiyaa kan dhufan ta'uu himaniiru. Wayita jilli obbo Dinquun durfamu Washington and Lee University daawwatus Profeesar Mark Rash kennaa yuunivarsiitichi obbo Dinquuf qopheesse kennaniiruuf kennaan kunis sababa yuunivarsiitiin Rift Valley hojmaata barnootaa gaarii baasee hojiirra oolchuun dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa Itoophiyaa kanneen biroof fakkeenya gaarii ta'eefidha jedhameera. Obbo Dinquunis yuunivarsiitii Rift Valley daran babal'isuun fedhii barnootaa biyyattiin qabdu guutuuf caalmaatti kan hojjetan ta'uu himaniiru. Yuunivarsiitiin Rift Valley barnoota qulqullina qabu kennuun Itoophiyaa irra darbee biyyoota gaanfa Afrikaatiif illee fakkeenya gaarii akka ta'us inni hojjennaa jedhaniiru obbo Dinquun. Chaayinaatti konkolaattonni daandii irra deemaa jiran bakka tokko yoo ga'an haala hin eegamneen qilleensarra ka'anii sababiin isaa hanga ammaatti qoratamaa jira. Anwaar Firrisaa gabaasa Zamiirar qindeesseera. Taateen akkasii fiilmii irratti malee jireenya guyyuu keessatti kan mul'atu miti. Daandii Chaayinaa tokkorra konkolaattonni kallattii isaanii qabanii imalu gidduudhaan
konkolaataan kun saffisaan dhufee konkolaataa isa fuuldura jiru bira ga'ee saffisa isaa hir'ise. Battaluma kana konkolaataan sila nagaan deemaa ture duubaan qilleensarra ka'e. Konkolaataan boodaan dhufes akkanuma ta'e. Konkolaataan sadaffaan biraanis qilleensarra ka'e. Konkolaattonni lamaanis qilleensarratti walitti bu'an. Namoonni miilaan daandii qaxxaamuraa turanis konkolaattonni wayita utaalan arganii baqatan. Kan nama ajaa'ibu ammoo sababni wanti kun itti uumame hanga ammaatti baramuu dhabuusaati. Erga viidiyoon mudannoo konkolaattota kanaa toora intarneetii irratti fe'ame sa'aatii 2 keessatti namoota 4,000 caalaniin daawwatameera. Ta'us daawwattoonni dhimma kana irratti yaadota garaagaraa kennaa jiru. Gariin sarara ibsaa lafa jalatti awwaalametu kana fide yoo jedhan, kaan ammoo lakki uumama addunyaa kanaan alatu humna maagneetawaa hin mul'anneen waan kana raawwate jedhum. Ta'us sababa konkolaattota kanneen qilleensarra kaase qorachuun akkuma itti fufetti jira. USA Indiyaanaatti namichi sammuu namaa hatee yakkamaa ta'ee dhiyaate jedha gabaasni Reuters. Abdiisaa Fufaa dabalata qaba. Muuziyeemiin kun duraan hospitaala namoota sammuun isaanii dhukkubsatu yaalaanuuf bara 1848 kan dhaabbatedha. Boodarra hospitaalichi gara muuziyeemiitti guddachuun giddugala agarsiisa adda addaa fi bakka qorannoof qo'annoo ta'uudhaan tajaajilaa jira. Muuziyeemii kana keessas qorannoo bal'aarratti gaggeessuu fi barnootaaf akka ooluuf sammuu namaa fi tishuulee adda addaa hedduu keessa kuufamee taa'ee jira. Yeroo namni tokko tasa du'us sababa du'aatii isaa kan itti qoratan muuziyeemii kana keessattidha. Dargaggeessi Indiyaanaa umuriin isaa 23 ta'e tokkos dhibbana muuziyeemii kana cabsuun sammuu namaa fi tishuulee muuziyeemii kana keessa jiru hattee jedhamuun yakkamaa ta'ee jedha gabaasni Reuters. Dargaggeessi kun kanaan duras balleessaa garaagaraa waan raawwateef hanna amma hate kana waliin himata ja'aan himatamuusaa gabaasichi eereera. Akka ragaan mana murtii ibsutti dargaggeessi kun sammuu namaa fi tishuulee hate kana kallattiidhaan yookiin oonlaayinii doolaara 600tti gurguratee jedha. Qorannoo biraa gaggeeffameenis muuziyeemicha keessatti waraqaa bicuu fi dhiiga isaa ta'uu kan mul'isu argameera jedha. Kanaafis dargaggoon Deevid Chaarlis jedhamu kun yakkamaa ta'uu mirkanaa'ee murtii eeggachaa akka jirus Reuters gabaaseera. Jars of tissues from the autopsies that were done here in this building. Tarkiitti namoonni lama sochii duumessa keessaa waraabuuf riqicha ijaaramee hin xumuramin yaabbataniiru. Gabaasa dabalataaf Shuumii Badhaasoo. Onnee sodaan qabneen samiitti kan ol ba'an namoonni lamaan balaarra gahaa jiraachuu erga hubatanii booda poolisiitti iyyataniiru. Akkuma kortoon dheeraan kun ijaarameen balaa hambisuuf namuu korinaa mallattoon jedhu kaa'amee ture. Haa ta'u malee sochii jiru moobaayila isaaniitiin waraabuudhaaf namoonni lamaan gara fiixee riqichaatti ol bahan. Hidhannoo malee gubbaa duumessaa waan ga'aniif irra fiixee sibiila riqichaatti maxxanuun qabataniiru. Riqichi hin xumuramin Yaavuuzaa Sultaan Saliim jedhamu Istaanbul Turkiitti argamu kun meetira 320 dheerata. Abbaan taayitaa daandiiwwan biyyattii akka jedhanitti namoonni lamaan riqicha koran